Bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni Buddusee TV. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoowwan qabnu tokko siin biraan geenya turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Odeeffannoo wayitaawaa fi sagantoota nuun yeroo yerootti gadhiisnu akka siin bira ga'uudhaaf sabiskiraayibii, sheerii, koomentii gochuun irraanfatina. Galatooma sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti macaafi qulqulluun hatameera odeeffannoon jedhuun qaqqabeera eenyutu ta'e akkamitti hatame achi booddee maaltu ta'e isa jedhu siin biraan geenya. Kallattii kan biraatiin dhimmi gargar cabuu waldaa Ortodoksii Itoophiyaa odeeffannoo adda ta'e itti fufeetu jira. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Odeeffannoo kan biraallee siin biraan geenya nu faana tura. Egaa akkuma beekamu kanneen tokko uummatni Oromoo baala gizeedha jedhu. Wayi baala gizeen kun eenyu laata? Baala gizee warra waa'ee gizee beekantu beekummoo kan jedhanis hedduudha. Egaa dhuguma immoo wanti hundumtuu yeroo qabaa yeroo kana keessatti wantootni hin hojjetamne hin jiru. Yeroo dheeraadhaa fi waa'een afaan Oromootiin waaqeffachuu, waa'een afaan Oromootiin tajaajilamu akkasumas immoo dhimmoonni garaagaraa biyya kana keessatti ka'aa turani. Kan waldaa Ortodoksii amma akka kana mankaraaree haa beekamu malee kanaan dura waldaa amantootaa gidduuttis waa'een afaanii keessattuu waldaa makaana Yesuusii keessatti gaaffii ijoo ta'ee tureera. Bakka tokkottis ammayyuu sagantaadhaan waaqeffachuun waa'een afaanii ijoo dubbiiti. Waan baay'ee namatti toluuf nama gammachiisuu dhiyeenya kana egaa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo kallattii isaatiin of danda'ee erga ijaaramee waggaa 2 guuteera. Bara 2022 kan inni magaalaa Finfinnee keessatti akka seera jiruutiin galmaa'ee eeyyama baafatee waa macaafa qulqulluu maxxansiisuudhaaf hojiitti kan seene. Gargaarsa waaqayyootiin egaa macaafonni 27,000 Kooriyaa kibbaatti maxxanfamanii biyya keessa seenanii sanbata darbee amajjii 21 bara 2015 akka lakkoofsa addunyaatti immoo amajjii 29 bara 2023 sirna ho'aadhaan eebbifameera. Macaafni kuni baay'ee kan nama dhibu. Sirna eebba kanarratti namoonni gurguddoon hedduun argamaniiru. Sirni kun egaa magaalaa Finfinnee handhuura biyyattii kan taate galma Barkumee Booleetti argamuttidha kan inni geggeeffame. Ganama barii sa'aatii 11 dura eegalee namoonni hedduun akka hiriiraa turan odeeffanneerra. Sanaan booda egaa hanga ganama sa'aatii 3 waa'eerrutti namoonni hiriira galanii seenuudhaanii sana booddee gara sa'aatii 3 walakkaa booddee balballi ni cufamee namoota hedduutu deebi'ee galmi Barkumee namoota 35,000 ol qabatu. Qarqaraa hanga qarqaraatti kallattii hundumaatiin guutee ukkaanfamee humnaan ol namoota hedduu keessumsiisaa akka oole gabaafanneerra. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa kana irratti gaa namni jaallatamaaf kabajamaan ayyaanni waaqayyo irra jiru bara kana keessa namoonni baay'een gara magaalaa Naqqamtee dhaqanii irraa tajaajilamaa jiran. Tajaajilaa fi hundeessaan waldaa araara waaqayyoo raajii Masarat Taayyee dubbii sagalee waaqayyo bifa addaatiin namoota achitti argamaniif qoodaniiru. Faarfattuu yaadaniin, faarfattuu Raaheel, faarfataa Amaanu'eel, faarfataa Magarsaan, faarfataa Kabaa Fidoo, faarfataa Daawwit Booruu, faarfataa Guutuu Shifarraa. Isaan kun immoo faarfannaa isaaniitiin uummata sana tajaajilaa oolaniiru. Namoonni adda addaa sagantaa kanarratti argaman baay'ee waaqayyoon akka eebbisaa oolan odeeffanneetu jirra. Inni baay'ee nama dhibuuf nama dinqu immoo raajii Masarat Taayyee keessattuu ganama yeroo isaan hafuurota hamoo ifatanii kadhatan namoonni hedduun hafuurri hamaan keessaa ba'uudhaan kan namni hedduun dinqisiifateef ajaa'ibsiifate ture. Waciin jiru wanti baay'een hin jiru. Yeroo isaan ifatan garuu hafuuran hamoon hedduun iyyanii caraananii gadhiisanii ba'aniiru. Sanaa booddee yeroo isaan kanneen gooftaa Yesuus Kiristoositti namoonni hin amanneef waamicha godhan immoo namoonni hedduun harka isaanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudhaaf ol kennatanii baay'een namoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin illee akka fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhataniiru. Inni kan biraan sagantaa addaa galma Barkumeetti ture kanarratti ture keessaa kan biraan ammoo namoota hedduutu fayyina garaagaraa argate. Kanneen kiraanchii isaanii gatan jiru. Namni iji isaa baname jira. Namni yeroo hedduudhaaf gad jedhee ol jechuun dandeenya biyya Ameerikaa irraa kan dhufte dubartiin tokko fayyitee jirti. Namoota hedduu kanneen achi ba'anii dhugaa hin baane immoo
fayyina isaanii argataniiru. Namoonni kun Adaamaa irraa kan dhufan jiru, Gincii irraa kan dhufan jiru, naannoo Finfinnee Oromiyaa keessaa bakka garaagaraatii Waaqayyo na gargaara jedhanii kanneen amananiif iddoo sanatti argaman hundumtinuu fayyina isaanii fudhatanii galaniiru. Eebbi addaas tureera. Waaqayyo saba kan eebbiseera. Keessattuu dubbii sagalee Waaqayyo raajii Masarat Taayee jireenya Yoosef, ari'atamuu Yoosef isa obboloonni isaa dabarsanii gara biyya Gibxitti isa gurguran isa sanaa fi jireenya Oneesimoos Nasiib firoota isaatiin yeroo 8 gara sanaatti gurguramuusaa gaarummaadhaaf akka ta'e, saba kanaaf hojjechuudhaaf akka ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo kennaa guddaa, badhaadhummaa guddaa jedhanii kan abbaan keenya Oneesimoos Nasiib dubbatan. Badhaadhummaa jechuun maal jechuudha jechuudhaan dubbii Waaqayyoo akka addaatti nuuf qoodaniiru. Sagantaan kun yeroo laaqanaa qee sana keessatti ture. Namoota VVIP ta'anii achirratti argamaniif immoo manuma sana keessatti laaqanni qophaa'ee ture. Waaqayyo namoota hedduu al tokkotti dubbii isaatti dubbateera, eebbifamaniiru. Kan nama dhibuu fi inni kan biraan baay'ee guddaa ta'e namoonni hedduun dinqifatan immoo Macaafi Qulqulluun waldaa Macaafi Qulqulluu Oromootiin maxxanfamee dhufe kun tokkichi isaa caalbaasiidhaan qarshii miliyoona 4.5tti gurgurameera. Namoonni hedduun isa kana ajaa'ibsiifataniiru. Abbootiin qabeenyaa Oromoo maalitti akka gatii baasan, maaliif akka qarshii qaban kennuu danda'an illee amma argaa jirra. Isa kanaafis guddaa goonee Waaqayyoon hin galateeffanna. Isaaniinis eebbifamaa innaa Macaafa Qulqulluu isin akka kanatti bittan jireenya keessaniif bu'aa amantii isiniif haa ta'u jennee isaaniin eebbisuu barbaadna. Isa kanaan alatti namoonni sadarkaa garaagaraatti qarshii 5,000 kaasee hanga 200,000tti, 100,000tti, 50,000, 10,000, 5,000, 25,000 hanga danda'aniin namoonni hedduun bitataniiru. Dhumarratti waldaan Macaafa Qulqulluu Oromoo namoonni hundumtuu harka duwwaa akka hin gallee fi Macaafa Qulqulluu guyyaa sana achitti eebbifamee 2,200 namoonni akka fudhatan beeksise. Namoonni hedduun kaffaluudhaan achumatti harkaaf harkatti, namoonni hedduun ammoo karaa moobaayil baankingii dabarsuudhaan kaffaltii sana raawwatanii Macaafa Qulqulluu gara mana isaaniitti fudhatanii galaniiru. Odeeffannoo keenya keessaa guyyaa har'aa kan isin biraan ga'uudhaaf karoorfanne Macaafi Qulqulluun hatameera isa jedhudha. Macaafi Qulqulluun hatameera eeyyee eenyutu hate isa jedhuuf immoo Roobsan Makkoo ardii Awurooppaa biyya Noorweey magaalaa Osloo irraa barreessaa waldaa Macaafa Qulqulluu sadarkaa addunyaatti innis nama hojii guddaa hojjetedha. Akkana jedhee ture. Sababiin isaa immoo kanaan dura waggoota hedduu dura bara 1975 akka lakkoofsa addunyaatti lubii Dr. Tasgaraa Hirphoo Sinodoosii dhihaarraa namoota isaanii wajjin hojjetanii waliin ta'uudhaan Macaafa Qulqulluu abbaan gammachiis qubee saabaatti deebisan. Isaan immoo gara qubee afaan Oromoo yookaan qubee Laatiinitti deebisuudhaaf isaan immoo ta'anii dhaloonni kun dhaloota qubeeti. Dhaloonni amma jiru kun isa kana dubbisuun hin danda'u. Gara qubee Laatiinitti deebisnaa jedhanii waldaan Makaana Yesuusii gatii guddaa baaftee namoonni kunis gatii guddaa kaffalanii Macaafi Qulqulluu kun gara qubee Laatiinitti deebi'ee yeroo jalqabaatiifis maxxanfamee Macaafi Qulqulluun kun gabaarra oole. Egaa yeroo sanatti waldaan Macaafa Qulqulluu Itiyoophiyaa Macaafa Qulqulluu kan maxxansiisan ture. Abbeentaan isaas waldaan Makaana Yesuusii miseensa waldaa Macaafa Qulqulluu Itiyoophiyaa sababa taateef isaanitti kennuun ishee ni beekama. Yeroo dheeraa booddee egaa wantooti baay'een ta'anii Macaafi Qulqulluun kun yeroo maxxanfamu cover page ni jedhamu yookaan immoo bakkeensa haguuggiinsa fannoowwan garaagaraa kan waldaa Makaana Yesuusii bakka buune yookaan immoo waldaa warra kitaaba kanatti dadhabee maxxanse kan bakka buune mallattoo garaagaraa keessa irra kaa'utu dhufe, kirrii bifa garaagaraa keessa kaa'utu dhufe. Yeroo kana abbeentummaan isaa kan keenya akkuma kana immoo yaadatamoo ta'e bara 2011-12 keessa smartfooniin gara addunyaa irratti gadhiifamee smartfoonii kana duukaa immoo appilikeeshiniiwwan garaagaraa akka dhufan. Appilikeeshinoota dhufan kana keessaa immoo afaanota adda addaatiin Macaafi Qulqulluun akka hojjetame sana keessa garuu Macaafni Qulqulluun afaan Oromootiin akka hin jirre sababii kana egaa Macaafa Qulqulluu appilikeeshiniidhaan hojjetame gara sanaatti akka dhufuuf inni barreeffamee qophaa'ee irraa maxxanfamaa ture soft copy'n sun yeroo gaafatamu
waldaan macaafa qulqulluu Itoophiyaa namoonni achi keessa jiran inni kun kan keenya fudhachuu hin dandeessanii jechuudhaan hin dhowwame. Egaa sana booddee yaalii guddaatu godhamee kallattii garaagaraatiin hin yaalame garuu milkaa'uu hin dandeenye. Yaaliiwwan sana hundumaa booddee bara 2020 keessa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo akka hundeeffamu murtaa'e. Egaa haalli kun hundumtuu akka kanatti jiru qaxaleewwan ijoollee Oromoo computer engineering baratan adda addaa immoo macaafa qulqulluu application isaa hojjechuudhaan Play Store akkasumas immoo App Store irra kaa'uudhaan namoonni akka barbaadan akka isaan argatanii fi macaafa qulqulluu kan akka isaan itti fayyadamaniif taasisaniiru jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee macaafi qulqulluu moobaayilii keenyarra yookaan kompiitarra keenyarra jiru immoo amansiisaa akka inni hin taane namni hundumtuu ni beeka. Ibsaa yoo bade moobaayilii kun yoo hatame sababa garaagaraatiin bakka garaagaraatti moobaayila keenya yoo irraanfanne macaafa qulqulluu kanatti fayyadamuu hin dandeenyu. Haa ta'us malee dhalootatti dabarsuudhaa fi macaafa qulqulluu hard kooppiidhaan maxxansiisuu wajjin walitti iyyuu hin dhufu. Ta'us waldaan macaafa qulqulluu Oromoo egaa dadhabbii garaagaraa dadhabanii bu'aa bahii hedduu ba'anii macaafa qulqulluu hatame kana ijoollee isaanii wajjin ta'uudhaan egaa deebisanii soft koppii isaa hojjechiisuudhaan macaafi qulqulluun egaa Kooriyaa Kibbaatti macaafi 2027 maxxanfamee gara biyya keessaa galee akkuma sila isinitti hime magaalaa Finfinnee galma Barkumee Booleetti egaa sanbata darbe bifa ho'aadhaan haala adda ta'een eebbifameera. Inni kun gammachuu hunduma keenyaati. Baga gammaddan baga gammannee isiniin jenna. Odeeffannoon keenya inni kan biraa immoo egaa Sinodoosiin Oromiyaa waldaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa cabee hundeeffamuusaa odeeffannoo si'ana miidiyaalee hawaasaa qabatee jiru akkasumas immoo biyyattii keessatti gaaffii guddaa kaasee jiru akka inni ta'e beekamaadha. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa egaa ibsa kennaniin isaanis hanga ammaatti mootummaan isaanii dhaabbilee amantii kamiyyuu akka gargaaraa ture keessattuu waggoota arfan darbe kana keessatti waldaa Ortodoksii Itoophiyaatii fi lafa kaaree meetira miliyoona tokko ol akka kenne akkasumas immoo amantaa musliimaaf adventistiif kaatolikiif protestaantiif akka isaan mana amantaa isaanii ijaarratanii fi lafa kaaree meetira 300 fi wayi qofaa akka kennan dubbataniiru. Inni kun immoo hammam mootummaan isaanii manneen amantaa gargaaruudhaaf akka isaan of danda'anii dhaabbataniif tumsuusaa adda baasanii dubbataniiru. Gargar cabuu Sinodoosii immoo akka ittiin gammanne rakkoo achi keessa jiru furuudhaan uummata tajaajiluutti akka isaan deebi'anis akeekkachiisaniiru. Kallattii kan biraatiin egaa namoonni hedduun yeroon kun yeroo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kallattii hundumaatiin gara inni of danda'u dhufaa jira. Kan nama dhibu immoo Sinodoosiin afaan Oromootiin uummata isaa tajaajiluudhaa fi afaanota garaagaraatiin afaan Oromoo qofa osoo hin taane kibba Itoophiyaa keessatti illee afaan jarri dubbataniin isaan tajaajiluudhaaf hundaa'eera afaan sabaaf sablammiitiin. Baatiin amajjii kun egaa baatii seena qabeettii taatetti seenaa uummata Oromoo keessattis bifa addaatiin yaadatamti. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo macaafa qulqulluu yeroo jalqabaatiif of danda'e maxxansiisee waldootiin kiristiyaanaa afaan Oromoo magaalaa Finfinneef naannoo isheetti akkasumas guutummaa biyyattii keessatti argaman tokko ta'uudhaan macaafa qulqulluu afaan Oromootiin maxxansiisanii galma Barkumeetti eebbisiisaniiru. Akkuma kana immoo Sinodoosiin afaan isaatiin isaan tajaajiluudhaa fi waldaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa fooxoqee of danda'e dhaabbateera. Phaaphaasii mataasaa namoota garaagaraa kallattii garaagaraatiin hiriirsee keessattuu lixa Itoophiyaa magaalaa Geedoo irraa kaasee hanga Dambidollootti yeroo isaan deeman simannaan taasifameef namoota hedduu biratti dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaa jedhameera. Warra isaaniin morman hedduullee naasiseera. Inni kun gammachuu namoota baay'eeti. Warra kaaniif immoo naasuu guddaa ta'eera. Kanneen baay'een egaa dhugumaan yeroon kun yeroo uummata Oromooti. Baala gizee isa kanaa yoo jedhanii gizeen wanta fidee dhufe sababa ta'eef hin ta'a jechaa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yaada keessan nu barreessaa, subscribe godhaa, share godhaa, commentii godhaa, maalirratti akka isiniif hojjennu wanta barbaadan nuuf barreessaa, qeeqa qabdanis nuuf ibsaa. Nu wajjin turuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii.